السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتوتا كيا كم نجا جرتني فيا كيسني الحمد لله نجا جرا. بقى جراتني بقى جرتني تنجينا ربي في رحمن ربي سنة رح جراتو. ما تدري تكو بدي في الرا يرو هدول عليه دقي فدي نقل شو لما كان كيس البتون كابو جدي برا درب جدي جالسين توري garuu yeroo tokko wanti tokko yoo laalta waan isin caqisiifne jira waan namni odoon galchine isa galchu anaayyuu nan galchu amma viidiyoo kana hojjetuuf garuu hanga yoomi namni keenya wallaala dukkana akkana kana keessa akkamitti akka deemu hin beeku bakka dhaabbatu hin qabne akkamitti akka dhaabbannu wanni dhaabbannuuf hedduu odoo jiruun bakka nu galchine maaliif galla fakkeenyaaf jaarsaa jaartii yoo lolani dursumaayyuu miidiyaa gubbaa baasuu hin qabani yoo namni sun nama miidiyaa irratti beekamu taate yoo lolan jaartin jaarsa kiyyaan salphisa jettee miidiyaa irra kan baatu taate isiinu dogoggora miidiyaan homaa namaan godhu homaa namaan godhuu fi torbaanuma tokkoof nama hafarsanii san booda hin dagatama inda'um akka inni namni sun namni ati miidiyaa irratti baatee himatu sun beekamtii akka argatu viyuun isaa akka guddatu sabskraayibiin isaa akka guddatu gabaa irra akka oolu isa goota malee karaa kanaan deemuun sirrii miti. jaarsaaf jaartii wal miidiyaa irratti wal kassasaniif jechuudha. Ka wal fuudhu miidiyaa irratti, ka wal hiiku miidiyaa irratti. Maali jaran Oromoon safuu qabu? Kanaammoo yeroo hedduu wanni nama dhukkubsurraan namni waan akkana irratti hirmaatu nama muslimaati. Muslimni akka itti wal fuudhu qaba, akka itti wal hiiku qaba. Yoo jireenya kana keessatti madooftee argitee achi booda irraa jireenya kana keessaa baatee obboleewwan tiyyaan gorsa jettee waan dabarsite san gabbaatee karaa kana namni hin deemin karaa kiyya kana dogoggora kiyya kana irraa baradha karaa kana irraa of eega akkanatti hin soominaa jettee barumsa isiisan gabbaatee hirga isiin madaa san keessaa fayyitee geessite booda dubbatte obboleeyyan isii waa barsiisuufi jedhama. Isiinuu madaa kana keessaa oduun fayyin u'uunaa dhagaa jettee ka iyyatu kuni mandara tokko ta'ee iyya mandarri ollaa namatti ba'ee jaarsa jaartii tumu yoo haati ilmoo tumtu namatti ba'anii haadha yookiin jaarsa namarraa qaban sanii miti mandara ittiin namni ittiin nama naggaadatu malee jechuudha. Obboleeyyan kiyya dubartootaatiif dhaamsi kiyya dhimma keessan piraayiveetii keessatti fixadha manuma keessan keessatti fira qabdaa aanaalii qabdaa gosa qabdaa biyya qabdaa sheekaa jira beekaa jira kana hunda keessa darbitee miidiyaa gubbatti dhimma kee fiduun dogoggora guddaa. Nirratti fuudhee jette fuudhuun ilma tokkoon hin baane islaamummaatu nu kenne alhamdulillah nuti garuu obsuu hin dandeenyu anumarraa kaasee obsuu hin dandeenyu ammaa obsinii hin jedhuun isi obsuu dadhabdeen achumatti walii kanii salaam aleikum dhumatti bakka haraata na ta'u waan biraa gabaa oofuun hin barbaachisu fuudhuuf inni hayyama qabu rabbitu isaa fayyame nuti intala islaamaati hirga lakki an jaarsa kiyya kun jaartii lammataa fuudhee ani obsuu hin dandeenye yoo jette hiikamii karaa kee karaa labbaa rabbiin si haa godhu addaan baafadhu maal goota gabaarra gubbaarratti of afarsuun hanga si duuba deemanii haadha abbaa kan kee arrabsan biyya kee arrabsan gosa kee arrabsan hunda gayuun obboleeyyoon kiyya dubartootaaf gaarii miti. Ijoollee tana bichaa miti kan miidiyaa irratti jireenya isaanii wal hafarfamu yeroo baay'ee saba biraarraan argamu ijoollee Oromoo tanaatu wal hafarsa keessattuu ijoollee Arsii maaliif akka ta'an hin beeku. Parsantii 99 immoo dhibba muslima ijoolleen akkanatti wal hafarsitu sun kan viidiyoo wal waraabdee miidiyaa gubbatti wal dabarsitu ijoollee Arsiiti kan wal tumtu ijoollee Arsiiti kan wal miitu ijoollee Arsiiti kan qarshii wal nyaattu ijoollee Arsiiti miidiyaa kanarratti kan wal baaftu ijoollee Arsiiti kan ol baatee wal arrabsitu ijoollee Arsiiti maali safuun adabni kabajaan garuu namuma maatii qabu namoonni kun anan ol ba'ee wallaahi waan tokko waan badaa tokko jecha badaa tokko dubbatuudha namni sagalee kiyya kana fuudhee haadha kiyyatti argisiise haadha kiyyaa miti ollaa kiyyaaf kabajaa qabaatu qaba yoo ani rabbii kiyyallee sodaatu qaba dhabe jechuudha. Namni rabbiin hin sodaatu doolaa arabaa keessa jiraata galgalaa ganama salaataa namni doolaa arabaa kana keessa jiraatee Allahul aalamiin salaanni hin jira jedhee yaadu kuma rabbiidhatti dukkaneessa yoo taate malee salaanni tiyyatuun eessa deemti hin jedhu namni ilmi namaa akkamitti laayivii gubbaa ol ba'ee dhimma dubbatu dhiisee dhimma dubbanni ol ba'ee safuu cabsee nama arrabsa maaltu isin galche dhimma san keessa gabaan isin achi keessa argattan maali wanni isin nagaadattan mindaan achi isinii kafalu maali
amma salaattanii kaatanii soomanni deengadde hiikamee torbaan hongeen guyyaa 3 booda natti fakkaate ka jammartan dubbii kana. Maal soomaa baatan moo nyaataa baatan? Sooma kiyya kana narraa qeebala jettanii du'aayii godhattanii jirtanii maaltu isin galche? Yoo oromummaan isinitti kan dhagahamu taate jeegna kaleessa du'e sanii isaaf maa du'aayiin godhina? Du'a isaa maan bareechisina? Maa isaaf hin booyina? Moo oromummaan gurbaa xiqqaa kaleessa seenaa takka hin qabne kanaan ba'e? Kan seenaa qabu sun yoo kan du'e reefi odoo reefi isaa ciisu isin asii eebalu jaartii akkas godhe eebalu jaartii akkana godhe jaartii isaa akka fedhe godhuu mirga qaba maaltu isin galchise? Akka fedhe haa godhu danda'u jaalatu wajjin jiraata jibbuu ni hiika. Isaan hin dhufne wal hiikuun waan shari'a islaamaa keessa jirtu wal hiikuun jechuudha. Isaan hin dhufne namni tokko yoo wajji jiraatu baate maal balleessitee akkasii sabboontuu jinnii jaankaa madireesh sabboonummaa isii maalitti beektan maalitti si beektan? Isaayyuu kan miidiyaa kanarratti waggaa meeqa beektan iyyuu mataa gadi garagalchaa jirtani. Dhimbuma jaarsaaf jaartii isiin tuni gadi baatee Oromoo sagalee naa tayaa ani miidhame jette sagalee dubbattee isin irratti gadi baatee yoo dubbattee iyyuu obboleettii tiyya kararraa ol deebi'i sii gaafannaa sii gorsinaa sii ta'uu baatu kalaas karaan kun bal'aadha karaa kana deemi jettanii immoo eebaluun akkasii eebaluun akkasii eebaluun akkasii eebaluun akkasii maali jaran safuun hin jiru ilmi namaa akkamitti nama arrabsa? Gurbaa Mubaarak sammaa sama akkamitti akkanatti arrabsama? Maali saalfattani? Safuun qabdani? Kabajaan hin guddanne maatiin isin hin guddifne dildila jalatti dhalamtanii gatamtanii guddattammoo an dhugaa Oromoo ani Oromoodha jedhee abba torbaan isaa Oromoo ta'erra Mubaarak ani siltee haa ta'u Oromoo haa ta'u hin beekurra. Ani Mubaarak nama gaarii nama gargaarsa rakkataa gargaaru ta'uu hin beeka malee an saba Mubaarak hin beeku nan galchus. Ani garuu keessa kiyyatti Mubaarak anaaf Oromoodha. Anaaf akka dhuunfaa kootitti Mubaarak Oromoodha. Ani Oromummaa isaan kennu isarraan fudhadhu maaliif afaan kiyya haasaa Oromiyaa keessatti dhalatee Oromiyaa keessatti guddate ani Oromoodha jedhee dubbata. Ani sanyii torba isaa lakkaa'uu booda deemuu qabu hin danda'u. Odoo danda'e isii warra nama arrabsu kanan lakkaa'ee ture. Osoo danda'e isinirraa Oromummaa deebisan ture warra safuu cabse kanarra. Intala dubartii akkasitti ol baatee nama arrabsitu ilma dhiiraa arrabsitu. Ilma dhiiraatiin naatu akkana isa godhe jedhee arrabsu san isa sanii naati Oromoo miti jedhaan sila. Garuu mirga hin qabu mirga namarraa fuudhuu hin qabu. Garuu maaliif waa'ee dhimma namaa maaliif dubbanna? Dhimma jireenyaa dhiifne dhimma jireenya nama lamaa jaarsaaf jaartiin rakkinni isaanii ka beeku isaan lamaanii fi rabbi tokkicha. Namni tokko beekuu hin danda'u. Namni nama jaarsa qabu rakkinni kiyya haati tiyya naa beekuu hin dandeettu. Haadha tiyyarra namni natti dhiyaatu hin jiru. Haati isaa yookiin abbaa isaa beekuu hin danda'u. Anaa fi rabbii malee kan wal beekuu dandeenyu. Badii kiyyas tola kiyyas kan beekuu danda'u anaa fi isaaf rabbii tokkicha malee namni tokko beekuu hin danda'u. Namni homaan itti miidhagee haqa jirtu ka beeku garuu rabbi. Isin miidhamte miidhamuu baatte inni miidhamuu baate. Maalumatu Oromoo ga'ee haga arrabaatti haga itti taranii Mubaarak arrabsuutti obboleettiin Mubaarak yoo itti heerumte mashaallah maal Mubaarakiin baate obboleettii gurguruun reediidhaan baate jaartii lama fuudhuun namni fuudhan jiru miidiyaa kanarra warra deemtu kuutuun kan fuudhan jiru kan fuudhe bari hunda'uun halaala mashaallah mabruuk jedhu ni qabdaniyyuu kan zinaa dalagu meeqa kan jaartii mana kaayee bakka bakkatti dhalaa buusee zinaa dalagu meeqa kan billahi amma namni dhiiraa as gubbaa akkanatti iyyee hafarsu kun dhiiraati ka jedhee inni dhiiraa ka biraa dubartiidha dhiirri akka kiyyaa jedhee arran nama arrabsu kun inni sun intala akkamii fuudhuuf jala qaba har'a jireenya akkamii keessa jiraata yoona bakka sagalee dhalaa qaba yoo xiqqaate taana isatti sobee taana achitti sobee sii du'a sii cita jedhanii ka zinaa dalagu inni sun odoo ilma dhiiraa tokkicha ol ba'ee warra isa arrabsu kana keessaa irraa an guyyaa takka rabbiin natti shaahida zinaan dalayne jedhee kakkatu jiraate maashaallah nan shallama ture badhaasa kennaaf ture qur'aana qabatee odoo kakatee jechuudha. Namni osoo ofiitii badii keessa jiru odoo badii san keessaa hin ka'in odoo badii ofii hin laalin badii namaa maaliif laala? Keetuu rabbiin sii dhiisaf siin dhiisuu hin beekne bara. Tokkoon kenna badiin kenna hanga qaajjisni kenna baay'atu caalaa baay'atu. Badii kenna rabbi irraa kadhaturra mana keenyatti ol deebinee of laaluu dhiifne mana namaa maaliif laala? Waan ajaa'ibu maali dubartiin akkanatti miidiyaa gubbaa baatee nama salpheeffitu nama arrabsitu.
ilma dhiiraa akkam gootee naatoo kana si godha jettaan akkam gootee akkamitti heddaa kun akkam godhu heddu wallahi ajaa'iba zabana akkamii keessa akka jiru rabbiin qiyaamaa nurra hin godhin rabbiin qiyaamaa nurra hin godhin jechuudha malee akki nu lillifnu kun akka qiyaamaa yaamaa jiru yaa ummata isin jala saalfanne wallahi warra disipiliiniidhaan teennee isin dhageeffataa jiru kun isin jala saalfanne maal taatan maali saayilantii ta'uu wallaalaa miti bara namni saayilantii ta'ee nama dhageeffatuun hundi wallaalaa miti dubbataan hundi beekaa miti garuuyyuu amantaa walitti qabnaa saba walitti qabnaa achi tartee immoo san keessaayyuu arsiidha ijoolleen akkanatti nama baateen arrabsitu kun arsiidha yaani gurbaan arsii waan intala silxee fuudheef akkanatti isin dhukkube maaliif akkanatti isin dhukkube maaliif jabaa gootan akkanatti maal wal guddifneemi wal beeynaan intala arsiiti maaliif jabaa gootan eenyu waan ta'eef hin salphannee alaa gallee jinnii jaankaa inni ilma dhiiraati moo akkamitti ta'a 18 heerumte 18 haa heerumtu yoo inni jaalate maal rakkate amma kana dhiira biraa bira ciistee arguu yoo inni dhiisee fi fuudhe maal rakkate isaaf taate rabbiin irraa jaalatu ani warra akkanatti ol ba'ee nama arrabsu kanaa nama isaaf quuqame ni salphanne jedhu kanaa mixanaaf dhiirri yeroo kenna dhiirri yeroo amma dhiirri sooshaal miidiyaa fayyadamu deemii naasiraan ol irraa biradhu jajjabina dhiirummaa deemi biradhu dhiira arsii jechuun isarraa biradhu arsoo mallee isarraa biradhu malee ol ba'anii nama arrabsuu miti ol ba'anii nama salphisuu miti kabajaa namatti qabu nama gargaaru nama bira dhaabbatu nama gorsuu waan gaarii yaadu san baradhaa malee kottaa isin barsiifna dhiirummaa jechuun sun wallaala dhiirummaan tanaa miti dhiirummaa warra kaleessaarraa hin barannu nuti seenaa hojjetu qabna hojjettan yeroo kennatti nama seenaa hojjete naasiraanoon irraa biladhaa isa bira deemaate malee ani dhiira jedhee ol ba'eetiin nama arrabsuun arrabaa dhiirummaan jiran maali yeroo kana odoo haka kana biyya keenya akkamitti tokko goonaa biyya keenya akkamitti bilisa baafnaa ummata keenya beeladhumaa jiru akkamitti bira dhaabbannaa karaa kamiin tokkummaa argannaa karaa kamiin jireenya keenya sirreeffannaa karaa kamiin badii keenya irraa araarama argannaa ani eessan gaarii yaadaa maal hojjedhee jijjiirama waa meeqarratti hojjetu odoo qabnu jireenya nama lama nama seenaa hin qabneef inkaan nama seenaa hin qabne ijoollee xixiqqoo akka kiyyaa kanaaf miti ani osoo Jawaar Mohaammed jireenya isaa diigee miidiyaa kanarraa farfame wallaahi nan galchu Jawaar Mohaammed kan isa beekun dhimma siyaasati malee dhimma jireenya isaati miti dhimmi jireenya isaa dhimma mataa isaati dhimma mataa kiyyaati miti ani dirqamaa miti kuluu godhee jaartii isaa isa jalatti qabuu hin danda'u ta'uuf waliin jiraata diduuf ni hiika maal gurbama xiqqishuu kana fannisaa ooltan inni eenyu waan ta'eef isuma hafarsaa ooltan kan du'e sun maa garaa isin hin nyaatin kaleessa maali fayyaan qabdan ijoolleen arsii maal taatan oromoo salphannee oromoo alaa gallee asiin baanee asii gallee akkas taane ta'e jettan oromoon salphinni ka du'e dhiiftaniitiin hin ka jiruuf dannasuu keessanii bar dhimma isin hin galchine keessa galuu keessanii wallahi nama salfachiiftan hedduu nama salfachiiftan isin yoo teettanii of ilaaltan yeroo sanitti namni kolfaame koomantiin isinii barraa'ee homaatti dabarsitanii jiraatan namni saayilantiidhaan taa'ee isin dhaga'u hedduu isinitti kolfa wallahi hedduu isin abaaramu namni balaan isin taa'utu isiniin jedhu maali waan gaarii hojjedha yaaboo nama salfachiisinaati adaba godhadha odoo waan jijjiiramu taate yeroo ammaa kanatti oromummaa kiyyaa isinirraa buqqifadhee gara biraa deemee maali akkana oromummaan akkanatti wal salphisuun kabajaa walirraa buusuun saala gatanii hayaa gatanii dubartiin waan saalatiin nama arrabsuun maal taatan jiran keessattuu dubartii islaamaati maal taatan maal jechuudha garam deemaa jirra booda biyya keenyaaf yaadne amantaa keenyaaf yaadne kabajaa keenyaaf yaadne kabajaa maatii keenyaatiif yaadne garuu akkuma kiyya maatii qabdanii isin warra akkatti nama arrabsitan kun meenaa deebisaa yoo dandeettan maatii qabdanii akkuma ani maatii qabu akkuma maatii kiyyaa yaadu maatii qabdanii yoo maatii qabaattan odoo maatiin kiyya viidiyoo kana arge odoo maatiin kiyya sagalee kiyya kana dhageen isin yaachisu namni guyyaa tokko hin dogoggora guyyaa lama hin dogoggora guyyaa marra torbaan guutuu nama arrabsitanii teettanii aariin guyyaa tokko viidiyoo isin hojjechiise sijjammar maaltu isin aarsayu waa'ee dhimma dhuunfaatti abbaan fedhe afanni sumaan rakkattan
rakkadhe jettee maal akka inni baanu gabbayee akka gurbaa kaanii isii qaqqaluu dhabe kalaas ergantaaneef mirgeessaati isilleen ergantaaneef isii kun mirgeessaati namni walitti fuudhee jiru namni addaan hiikun jiru kanuma mataan dhukkubsina rabbi jala dhaabbadhanirra wanni dalagdan baay'eetu jira dammoo afur fuudhuun mirga kenna jira odoo dubartiin takka shahaadaa qabatu itti dhuftee shahaadaa qabsiisi jedhanii ilma dhiiraa shahaadaa qabsiisuun beekne 99tu miidiyaa kanarra deemu kasalaanni rakaa meeqa jedhanii odoo gaafatanii salaata ofii irraa beekne garuu bakka jaartii afurii san qara'uu ni beeku subhaanallah salaata sirreessee salaatuun beekna jechuudha rabbiin afur fuudhuu si ayyamus waan gaarii hojjetu akkitti waan jaartii afurii san fuutu jechuudha ati gaarii ta'e dura sammuu kee gaarii godhe sammuu keetitti dhukkuba baattee jaartii teetillee booda akkanumatti arrabsuuf immoo jaartii teetillee kanuma barsiisuuf immoo jaartiin tee si jalatti bulti bara akkam si jalatti bulti anka akkanaa kanaaf astagfirullahi allaziin afaan keessa dhiitee biraa deemayya maali dhiirummaan akkana dhiirummaan abbaan kee akkanatti ollaa arrabsa ture yoo dhugamati ilma hoteelatti haraaman dhalate hin ta'in abbaan keessan akkatti nama arrabsaa guddate ollaa keessanitti abbaan kee ollaa kee akkatti arrabsaa ture yoo loleeyyuu bar yookiin harkaa wal qabata yookiin namatti wal himata malee namni waliin arrabsu biyyatti yoo argitan maali zabana kana zabana maal keessa jirra garam deemaa jirra dhumni keenya garam ijoollee teenya maal dabarsinaa arraba kana barsiifnaa ilmaan teenya moo hin heerumtanii hin dhaltan daa'imman ta'e nama kana laalaa guddatte akkam gooneessu nuukaan bakka deemnu kenneessu daa'immaniifoo miidiyaan qixa kanneen fayyadamtu ijoolleen xixiqqishuun eessu jettu amma bilbilarraa maal kana laalaa guddatti daa'imni wal seente kanarra laalaa guddatti maal waan haasoftan boru daa'imni kiyya maannaan jedhan jettani yoo maatima keessanii fi rabbii keessanii irra hin jingamin irra guddaan immoo nama akiiti nama fuudhee dhalee jiru namni miidiyaa kanarraa akkanatti nama arrabsu keessattuu dubartii ara ofitti deebi'aa qalbii keessanitti deebi'aa rabbiin isin haadhiisu tokko dogoggoruu waan jiru lama dogoggoruu waan jiru sadi dogoggoruun waa'ee madhimma dhuunfaan dubbatina jaarsa akka fedhe olaa godhan obboleettii xiyya jaarsa kennan salphisettee miidiyaa kanarratti ol baatu hin bahi yoo waan barumsa qabu taatee obboleeyyan kee ittiin gorsuuf ani akkana ta'ee akkas ta'ee narraa baradhaa gara kanaan jiraatin akkanatti of eeggadhaa yoo jette ee barumsa nu qabadhu koot jaarsi kiyya hiikuu haasi hiikuka isa malee dhiirri hin jiru 99 siin baate hiikamu inni rabbi rasuula rabbiitiin bassalaama yoo si hiike tokko si hiiku ka biraatu jira maal rakkoo qabu deemi heeruun cittoo qabda moo cabaa qabda maalumma rakkoon tokkichaa si boochisu si hiikee nagatti kanuma irra deebitanii ilaaltanii na hiike narratti dubartii qabate akkas na godhe na nyaate kalaas nyaatamtee meerraa baradhu baafadhu san booda deemi dalagaa tan ta'e rabbi riskii haa banu rabbi keessatti ol kennadhu ummata miidiyaa kanarratti haga boottu mucayyoon tun odoo rabbi ofii irratti ol dhiifattee jiraatte osoo miidhamte illee miidhamni isii dhugaa beekee jirtu ture osoo miidhamte yoo amma miidhama isii kan balleessite ol baatee isiin akkanatti waa hunda dubbatu jeeti dogoggora haqa jaarsaaf jaartee kan argu rabbii jaleelu tokko qofa isa qofa yaa obboleeyyan diyyee dubartoota keessattuu ta'e islaamaa keessattuu yaa intala arsii adaba horodhu rabbis uume jaleelus uume jedhi bilbilli kiyya ni hojjeta jetteetuma homa argite ol baatee hin dubbatin yaa obboleettii tiyya boru nu heerumta ilmaan dhalta sagaleen teetun hin teetti namni walii gadi taa'u sagalee teetana ilmaan teetitti argisiisanii ilmaan tee boru har'a sitti fakkaatu ilmaan tee boru ayya himaa kana sii taate yoo siin jette gaafii san deebisuun sitti ulfaata yaa obboleettii tiyya rabbii kee sodaadhu maatii kee sodaadhu safuu cabsite kanarraa hafe karaa keetitti deebi'i boru irraa gaafatama jedhe kaaliqa wannaa takka dubbadhe irraa gaafatama jedhe qubee takkitti jecha takkitti barreesse irraa gaafatama jedhe dandeettu waan gaarii dubbadhu du'aa'ii godhiif dadhabdu cal'ise obboleeyyan kiyya waan gaarii dalagaa obboleeyyan kiyya wallahi nu saalfachiiftanii garam deemnu isin jala qoyaa miidiyaa irraa gara deemnu dhabnee bara nu saalfachiiftanii maal taatan namni takka ni dogoggora abgadada jaarsa jaartillee walii xaanillee boru yoo hiike isin bira haa dhufu maal jechuudha
haala kanaan immoo buleeyyiin keenya wallaaltota keenya of wallaalchiftanii wal yaaftanii miidiyaan kun hundi torbaan irraa uma jaartii gabaasuuf deemaa bara du'a wannaa lafatti dhiiftaniiti waa'ee jaartii dubbatanii du'a dhiiraa lafatti dhiiftanii du'a daa'imaa dubbatan maal du'ee miti kanaayyuu isaa jaartii lamatu fuudhe kalas shari'aatu eeyyame baga fuute mabruuk reedii obboleessi biyya baga fuute jaartii ta'ee wani irraa buusuu baatte rabbiin isin araarsu yoo buuftallee amma ji'a sadiitti hin deebi'an fakkaate rabbiin walitti isin haa deebisu ummata kiyya wallaalaa kiyya kan akkanatti ol baatanii nama arrabsitan kan safuu cabsitan rabbiin wallaala dukkana kan isinirraa haa kaasu rabbiin karatti isin haa deebisu keessattuu ijoollee arsii rabbiin adaba kabajaa isinitti haa deebisu arsiin kabajaa qabdi akkaataa itti dubbattu qabdi sirna qabdi namni akka arsii beekanii jiru bara maal taatan nu saalfachiiftanii wallaahi an kana booda lakkeen arsii iyyuu jedhee himatu bakkaan oromoo jedhee shawaa himatu naa wayyaa yubbu maal taatan yaa ummata maal taatan wallaahi namni gara miidiyaarra ba'uun dhabee jira namni saalfateera dhiisaa bakka waa'ee nama tokko torbaan tokko guutuu odoo oromummaan garaa isin nyaatte dhimma namicha du'e san dubbattan artistii du'e kanaa dubbattan dhimma isaa dhiiftanii dhimma jaarsaaf jaartii ijoollee xuxullaa kaleessa wal fuutee dubbattan dhimma dhiiraa dhiiftanii osoo islaamummaan isinitti dhagahame taate obboleeyyan keessan islaama biyya keessatti rakkatu saniif dubbattan jaraaf sagalee taatan jara gargaartan rakkataan meeqa odoo jiru wanni dubbatan meeqa odoo jiru dhimma nama tokko nama lama mata duree godhatanii ol bayaan ooltanii yoo balleesse wallaalummaa kiyyarraayi afooytu lillahi isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu laayik sheer sabskraayib hin dagatinaa